Yooyaa harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoo keenya guyyaadhaa fi akkasuma yaada namoota qabannee isiniif dhahannee jira. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessan dhaamsa keenya. Osoo gara yaada namootaatti isin dabarsin dura odeeffannoo keenya qabannee isiniif dhahannee jirra. Gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Gaafa guyyaa muddee 15 bara 2024 toora sa'aatii 2 irratti boombii godina Jimmaa magaalaa Jimmaatti hoteela Ibraahim Markaatoo karaa istaadiyoomii isa guddaa geessu keessatti boombii darbachuun magaalaan jeeqamee jiraachuu jiraattonni dubbatan. Sababni isaas kaleessa ka'ee maqaa kooriidarii misoomaa jedhuun qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa ol fuudhanii daawwachaa turan. Qondaaltota magaalichaa garee tokko waliin wal dhabuun garee tokko waan jajaniif garee qeeqame raayyaa ittisa biyyaa Impaareetiin dantaan bittee fayyadamuun hoteela kaabinootaan itti fayyadaman keessatti boombii darbachuu odeeffame. Erga hoteelicha keessatti boombiin dhohee booda daandii irratti nama reebuu fi ari'uun akka ture jiraattonni dubbatanii jiru. Fiqaaduu Tasammaa ijoollee jaalsanyiin bobbaa isaa xumuree fudhatee galee walitti qabuun waltajjii teessaa oolee jira. Waltajjii kana irrattis waliigaltee tokko irra akka gahamee jiru keessa beektonni dubbatanii jiru. Innis waggaa tokkoof akkuma waraana warra kaanitti mindaan isiniif kaffalama faanoo nurraa loltu waggaa tokkoof erga dirqama keessan raawwattanii booda ammoo akka fedhii keessanitti gara barbaadanitti isin bobbaasna jechuudhaan waltajjii isaanii akka xumuran keessa beektonni dubbatanii jiru. Godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamteetti mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromootu karaa nagahaan gali jechuun hidhamtoota mana hidhaa irraa baasuun diraamaa hojjechuun hawaasa burjaajessaa jiraachuun dhagahame. Mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo karaa nagahaan gale sababeeffachuudhaan hidhamtoota mana hidhaatii baasuun waraana bilisummaa Oromootu gali jechuudhaan magaalaa adda addaa keessatti uummata burjaajessaa jiraachuun dhagahame jira. Gaafa guyyaa 15 bara 2024 magaalaa Naqamtee keessatti waraana bilisummaa Oromootu gale jechuudhaan hidhamtoota magaalichaa mana hidhaa ganda duwwaa 7 fi duwwaa 5 keessatti hidhamanii turan doorsisuu fi dirqamsiisuun akka waan isaan waraana bilisummaa Oromoo keessa turanitti hidhamtoota hunda addabaabayitti baasuun hawaasa burjaajessuuf yaalaa oolanii jiru. Diraamaan kun godina Wallaggaa qofa keessatti osoo hin taane guutuu Oromiyaa keessatti akka adeemamaa jirutu dhagahamaa jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jiru miidiyaa odeeffannoowwan keenya gaggabaabsanii qabannee isiniif dhahannee hanganuma ture amma kan nuuf yaada namootaati. Osoo gara yaada namootaatti isiniin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan jajjabeessan dhaamsa keenya osumaan gara yaada namootaatti isin dabarsina isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Bara wayyaanee illee wayyaa akka bara wayyaanee kanatti akkasuma harma morma muramuu fi abbootii gadaa ajjeefamuun argine mana haara Oromoo gubatuu illee argine nuyi dhugaa jiru yoo dubbanne nuyi sirna Minilik sana seenaa dhageenye malee ijaan hin argine abbootii gadaa akkasitti rashanamu bara wayyaanee keessa yoo ta'an illee kitaabota adda addaa dubbisnee argine seenaa dhageenye malee har'a garuu ijaan argaa jirra. Yeroo kana wallaalonni keenya wallaalonni tokko tokko Oromoon bilisoomeera yeroo jedhanii bilisummaan hiika baay'ee of harkaatti qaba. Oromoon bilisoomee jechuun dura Oromoon deebi'ee garboomee garbummaa sakaleessa keessatti daran kufee otoo jedhanii bareedaa jedhee yaadan. Waraana bilisummaa Oromoo immoo kan hundeesse har'a jaalmarroo otoo hin taane hayyoota Oromoo fi gootota Oromooti beektota Oromootu wal ga'ee Oromoon kaleessa bakka jijjirutti bakkuma irra qubatee jirutti sirna kana irraa falmachaa ture waan ta'eef sirna abbootii gadaa fi sirna gadaa nu jalaatii balleesse kaleessa har'as abbootii gadaa tokko tokko ajjeesaa waan jiruuf waanuma kanaaf Oromoon har'a qeerroo fi qarreen Oromoo wayyaanee biyya gashee roorroon tammaannaan dirree qabsoo gale. Kanaaf iyyuu warri har'a mootummaa kana deeggaranii kan yookaan haati abbaan kaabinee warra ta'an obbolaan kaabinee kan ta'an malee ani dhuguma namni sammuu qabu Oromoo qulqulluu kan ta'e bilisoomeera kan jedhu jira jedhee yaadu garuu Hanne kanumaan golamnee jira. Odeeffannoo keenya biraatii fi yaada namoota biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isin jenna. Akkasuma like share gochuun nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaatii waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa. Yaada keessan gara koomentiitiin nuuf kenna.